Shama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Oromiyaa Saamsang nagaa keessanii nagaan keenya idduma jirtan hundatti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenyaan chaanaaliin Oromoo Saamsang maqaa isaa gara Oromiyaa Saamitti akka jijjiire gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa keessatti immoo warroonni laaptooppii yookiin PC irratti kompiitarii irratti feesbuukii fayyadamtan akkamitti akka gara afaan Oromootti jijjiirachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a jechuudha. Kanaan dura warroonni bilbila irratti feesbuukii keenya yaani bilbila irratti akkamitti akka afaan Oromootiin fayyadamnu isin garsiisuun keenya ni yaadatama jechuudha. Warroonni viidiyoo sana ilaalan deemtanii ilaaluus dandeessu. Har'a immoo warroonni laaptooppii irratti yookiin kompiitarii irratti ilaaltan akkamitti karaa salphaadhaan akkamitti akka afaan Oromootti jijjiirachuu dandeessan kan wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu faana turaa jecha viidiyoo keenya laayik gochuun irraanfatina. Channel Oromiyaa Saamsangiif ammoo Oromiyaa Saamiif dhiifama. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisna jenna. Egaan duraan dursa Google Chrome keessan irra galtu jechuudha. Feesbuukii ka laaptooppii irratti Google Chrome keessaan fayyadamnu waan ta'eef Google Chrome keessan ni bantu yeroo tokko. Ergaa Google Chrome keessan bantanii iddoo search barii kanarratti Facebook jettanii search gootan isiniif dhufa jechuudha. Ergasii immoo Facebook login bakka dhufu kanarratti click gootu jechuudha. Login or sign up bakka dhufu kanarratti click gootu. Warroonni kanaan dura Facebook keessan laaptooppii keessan irratti hin fayyadamin bakka kanarratti emailaa fi passwordii keessan isin gaafachuu danda'a waan ta'eef isin gaafata. Passwordii fi emaila keessan guuttanii bakka kana darbuu qabdu jechuudha. Nama waan duraan darbee yooni feesbuukii asirratti fayyadamaa jiruuf iyyuu kallattiidhaan gama feesbuukii irratti nagalcha jechuudha. Isin immoo warroonni haaraa taatanii laaptooppii irratti bilbila keessan feesbuuk keessan fayyadamtan yeroo jalqabaatiif passwordii fi emaila isin gaafata bakka sana guuttanii darbuu qabdu jechuudha. Erga bifa kanaan isiniif dhufe amma feesbuukiin kee akkuma argitan afaan Ingiliffaarra jira jechuudha. Gara afaan Oromootti jijjiirachuudhaaf iddoo drop down xiyya kanarratti cufaasa jechuudha. Erga bakka kanarratti cufaasee as iddoo setting in privacy irratti click godha. Kana booda yeroo xiqqoo gaseetan iddoo language jettu argattu jechuudha. Iddoo language jettu irratti click gaafa gootan bifa kana qabatee isinii dhufa. Erga bifa kana qabatee isinii dhufe as iddoo Facebook language jettu kanarratti click yeroo tokkoof ni gootu jechuudha. Yeroo bifa kanaan click gootan bakka kanarratti kennu as xiyya kanarratti ni cuqaastu si'a takkaaf jechuudha. Erga cuqaastanii osoo gad deemuu hin deemne yeroo xiqqoo olooftan jechuudha. Isin bakkuma jirtan sanarra yeroo olooftan afaan Oromoo isa jedhee jiru kana ni argitu. Bakka kanarratti afaan Oromoo isa jedhu kanarratti click yeroo gootan ergasii jijjiiramoota keessan save gootu jechuudha. Save changes goona. Erga akkuma argitan kana kallattii kanaan dura afaan Ingiliffaarra kan ture bifa kanaan gara afaan Oromootti jijjiiratee jira jechuudha. Fakkeenyaaf qindaa'uuwwan waliigala Facebook wantoonni asirra jiran kunneen bakki uggurri kanneen kun jechuudha. Iccitii dhuunfaa maal kunneen dura afaan Ingiliffaatiin ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka uggurrii kun namoota nuti biloo goone kan as jalatti ilaalludha jechuudha. Bakka inni immoo iddoo lookeshinaati. Bifa kanaan Facebook keessan afaan Oromootti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Salphaatti ergasii gara natti yeroo deebitan Facebook keessan bifa kanaan afaan Oromootiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan kana fakkeenyaaf messengeroonni kee kun hundi yeroo akkaawuntii kee irratti yeroo galu akkuma argitan kana afaan Oromootiin jira jechuudha. Akkuma argitan kana seensatti hidhee ibsa gabaabaa gulaaleedha. Poostii waa'ee hiriyoota maal jedhu kun hundi afaan Oromootti jijjiiratee jira jechuudha. Fakkeenyaaf as Riyaad Saawud Arabiyaa keessa jiraatedha. Iddoo singile duratti immoo qo'erroo ta'ee jijjiirameedha jechuudha. Bifa kanaan Facebook keessan afaan Oromootti PC yookiin kompiitarii yookiin laaptooppii keessanitti jijjiirachuu dandeessu. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo keenya irraa akka waa barattan abdii qabna. Viidiyoo dabalataatiin hamma walitti deebinutti
har'aaf immoo nagaatti isiniin jechaa viidiyoo keenya please like gochuun hin irraanfatina. Chaanaala Oromiyaa Saamiif immoo haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti har'aaf immoo nagaatti.